dhimma waqtaawaa biyyaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kan laatan deetaan ministeera tajaajila kominkeeshinii mootummaa Salaamaawit Kaasaan gariin shorar keessaatii PLF waraanaan injifatamaa jiraachuu isaatiin ammas akkuma maleeffatee iyya dhageessisuu eegaleera jedhan. Iyyi ammaa kun maqaa sarba mirga namoomaa jedhuun akka ta'es kaasaniiru. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa lammiilee isaa afaaniin osoo hin taane gochaan mirkaneessa jedhan. የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ የዜጎቹ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች መከበር ትልቁ አጀንዳው መሆኑን በመናገር አይደለም የሚያስመሰክረው። mootummaan Itoophiyaa mirga lammiilee isaa eeguun ajandaa isaa guddaa akka ta'e afaaniin dubbachuu miti kan mirkaneessu. Gochaan raawwataa kan dhufedha. Waggoota 3 darbanis kanuma gochaa mirkaneessaa ture. Mirga namoomaa guutummaan eegsisuufis Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa dhaabbata cimaa fi bilisa taasisuun bu'aa gaariin argameera. Manni maree mirgoota namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniis dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun walga'iin taa'e ajandaa siyaasaa kan qabu ta'uu kaasan Addis Salaamaawit. ትላንትና በኢትዮጵያ ላይ ልዩ ስብሰባውን ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት kaleessa dhimma Itoophiyaa ilaalchisuudhaan walga'ii addaa kan taa'e manni maree mirgoota namoomaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii biyyoota Itoophiyaadhaaf waan gaarii hin yaadnee fi humnoota ajandaa siyaasaa isaanii raawwachuudhaaf barbaadanii harkatti kufuu mootummaan ni amana. Waliigalaanis adeemsi walga'ichaa ajandaa siyaasaa kan qabate ta'uu ifatti mul'iseera. Qaamoleen mirga namoomaaf quuqamne jedhan kunneen gocha suukkanneessaa gariin shorar keessaa kun naannoo Amaaraa fi Affaaritti raawwateef gurra warra hin qabnedha jedhaniiru. ይሄ ሽብር ቡድን ረግጧቸው በነበሩ አካባቢዎች ላይ ጭምር gariin shorar keessaa kun naannoo weerarri turetti awwaalchi jumlaa yeroo arganitti akkasumas sarba mirga namoomaa suukanneessaa akka gaggeesse yeroo dhagahamutti dhaabbatni kun callisee ture. Sarba lammiilee naannoo Amaaraa fi Affaarra ga'e gurra osoo hin laatiin walga'ii kaleessaa kanarratti dhimmicha faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuudhaaf yaalaa turan. Mootummaan Itoophiyaas walga'iin manni marichaa geggeesse kun biyya birmadummaa qabdu irratti giddu seentummaa keessoo raawwatame jedhee akka ilaalus Addis Salaamaawit ibsaniiru. መንግስት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት አብሮ መስራት እንደሚፈልግ በተለያየ መልኩ mootummaan Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waliin hojjechuudhaaf fedhii akka qabu yeroo garagaraatti ibsaa tureera. Kana hunda achi qabuunidha walga'ii kana kan ta'an. Gama Itoophiyaan kaka'umsa turetti bishaan kan naqedha. Wantoota kanneen bu'uura gochuun walga'iin manni marichaa taa'een dhimma keessoo Itoophiyaa irratti gidduu seentummaa taasifametti akka lakka'amu akka ta'e mootummaan amana. Bu'aa walga'ichaatis mootummaan akka hin fudhanne ibsina. Murtoon kunis mootummaa Itoophiyaa gaddisiiseera. Tibba kana gaazexeessitoota labsii yeroo hatattamaa irra darbuun poolisiin to'ataman ilaalchisees sarbii mirga namoomaa akka raawwatametti qaamoleen hiikoo itti laatan mul'achuus eeraniiru. ሰሞኑ በሀገሪቱ የተደነገገውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመጣስ tibba kana labsii yeroo ariifachiisaa akka biyyatti labsame cabsuun garee shorar keessaa manni maree bakka bu'oota uummataan mogga'e waliin hariiroo uumuu isaaniin gaazexeessitootni shakkaman poolisiin to'atamaniiru. Dhimma kanatti hiikoo garaagaraa laachuun namootni karaa adda addaa hubatan yaaliin taasifamaa tureera. Sarba mirga namoomaa waliinis wal qabsiifamaa jira. Garuu wanti sirriitti hubatamuu qabu eenyullee birmadummaa biyyaatii gadi. Yeroon keessa jirru yeroo of eeggannaan barbaachisuudha kan jedhan Addis Salaamaawit lammiin hunduu biyya isaaf waardiyyaa dhaabbachuun gochoota badii akkasii saaxiluu akka itti fufu waamicha dhiyeessaniiru.